akkam jirtu nagaa keessanii yeroo darbe introductionidhaaf kan ta'u yookaan seensaaf kan ta'u dhimma Octavio Legend ilaallee turre. Har'a immoo akkuma isin abdachiisee ture mata duree iskeelii jedhu akka kutaa tokkoffaatti isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Na hordofaan affeerraa kooti. Tole gaanii yeroo darbe waa'ee Octavii kaafnee kaasuun ni yaadattu. Har'a immoo waa'ee iskeelii isinitti agarsiisaa jechuudha. Waa'ee iskeelii utuu isinitti agarsiisin dura garuu wanti nuti ilaallu maqoolee kii jiranii akkasuma garaagarummaa kii gurraacha kanaa fi kii adii kana gidduu jiranii isinitti agarsiisa. Na hordofaa. Tole yeroo darbe Octaviin tokko kii 12 akka qabu haasofne. Kii 12 keessaa yoo ilaaltan ammasitti kuni warri gurraachi 5dha. Warri adiin 7dha. Amma gaanii gurraachi kun maayini yoo jenne kiin gurraachi kuni shaarpii yookaan filaatii jedhama. Warra adiin immoo kii noormaal yookaan noottaa guutuu warra qabanidha jechuudha. Haafis kan qaban jiru. Haa ta'u gaanii erga akkas jenne kun shaarpii yookaan filaatii jedhama eega jenne maqoolee kana hunda isaanii tokko tokkoon isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma kun Cdha, kun C shaarpiidha, kun Dha, kun D shaarpii yookaan E filaatiidha, kun Edha, kun Fdha, F sharp, G, G sharp, A sharp, B Octaviin tokko hin dhume jechuudha. As deebinee gaafa laallu C ta'uu isaa kana maaliin barra yoo jenne warra gurraacha kana 2 3 ta'anii jiru. Warri 2 jala jiran yeroo hundumaa jalqabarra kan jiru kun Cdha. 3 jalqaba isaarra kan jiru kun immoo Fdha. Maal jechuun barbaade C'n eessattiyyuu isin hirkaa akka inni hin banne yoo barbaaddan 2 jala gurraacha jala jalqabarra kan jiru Cdha. Ittaanee kan jiru Dha, E, F, G, A, B ta'a jechuudha. Akkasittiin adda adda baastanii baruu dandeessu. Kun maaliif C sharpii jedhame maaliif immoo D filaatii jedhame yoo jenne Cdhaa fi noottaa guutuu fi noottaa walakkaa yookaan tokko lammaffaa wanta jedhamutu jira. C irraa kaasee noottaa guutuu yookaan tiraanspoozii tokko kan dabalu C irraa kaasee Dha. Isa gidduutti garuu tokko lammaffaan noottaa jira. Innis maal jedhama? C sharpii yookaan D filaatii jedhama jechuudha. Cdhaa fi sharpii ta'a kun. Ddhaaf immoo dudduubatti waan ta'eef filaatii ta'a. Sagaleen qulfii gurraachaa nama fuuldura jiruu fi sharpii ta'a. Isa dudduuba jiruuf immoo filaatii ta'a jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf isa lammaffaa kanarra yoo dhumne kun amma D sharpii yookaan E filaatii ta'a jechuudha. Maal jechuudha? Dhaa fi fuulduratti tokko lammaffaa noottii dabale. Edhaaf immoo dudduubatti tokko lammaffaa noottii furdate jechuudha. Garaagarummaan sharpii fi filaatii sharpiin yeroo hundumaa gaafa fuulduratti qallatudha. Filaatiin immoo yeroo hundumaa gaafa dudduubatti furdatudha jechuudha. Akkas gaafa jedhamu kiin gurraachi kuni noottaa guutuu lafa inni itti godhatus jira. Yeroo hundumaa walakkaa ta'ee hafamiti jechuudha. Fakkeenyaaf amma C kana kun F sharpiidha. F sharpii irraa kaanee G sharpii dhufuu fi noottaa guutuu deemne walakkaa miti. Garuu gaafa sanaa G'n gidduutti noottaa walakkaa qaba jechuudha. Egaan kutaa koo kanarraa waan tokko maqoolee kii kanaa akkasiin bartan gurraachi kun maanni adiin kun maal kan jedhu akkasiin bartan abdiin qaba. Gana diippilii yookaan gadi fageenyaan hin ilaalla. Haa ta'u malee barumsa koo guyyaa irraatiif gabaabsee sumarratti xumuruun barbaada. Yeroo taanutti maalummaa iskeelii gosoota iskeelii isiniif qabadheen dhufa. Iskeeliin maal akka ta'e, iskeeliin maal akka fakkaatu, iskeeliin immoo akkamitti fayyadamna, iskeeliin immoo wantoota akkam akkamii gosoota akkam akkamii jira kan jedhu walii wajjin ilaalla abdiin qaba. Baay'ee galatoomaa. Ulfaadha. Egaan YouTube keenya subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa.